mallaqa miskiinaatiin aayidii hin qabdu warri oomaan irraa dhufuu barbaadan heloo naan jedha lakkoofsa kanaan warri biyya feetan irraa dhufuu barbaadan heloo naan jedha bulii haganatti isin fida bulii haganatti akkas isinii godha bulii haganatti akkas isinii ta'a heloo naan jedha jetti heloo jedhanii ni dhaqan gaafa dhaqanii jedhan bakka birooti gurguratti kafitu Khadija tab airporti keessaa fuutu Madiina ta deebiteetiin bakka birooti gurgurattu Zamzami tab isiin hujii irraan galtu ammoo Faaxumaadha jechuudha namni tokko hujii seenuuf abba torbarraan hujii seena gaafa rakkatteetiin jette gizeetuun gaafatte tuun ammoo taan gaafadhu jettiin tuun ammoo taan gaafadhu jettiin tuun ammoo taan gaafadhu jettiin hundinuyyuu hattuudha jechuudha. Ada faate. Wanti keenya irraa ufeegaa dandeettan karaa mala amma dha'uu ni feeta ada faate. Sin dhagayan. Ada faate mala dha'uu ni feeta ijoolleen nu dhaga'u jirtii as jala teessee eejay bakka jiranitti si ID maqaa isaanii dhaqaa kannaadha humaa takka isin godhani wanni isin godhan waan isaan isin godhani olii miti. Qabsiisa akka wili isaan imaaraata miti biyya arabaa hin dheenetti isaan baasan qabaniiti. Hin qaban qaatan jettee akkasii aboo Rashiidaati. Amma fakkeenyaaf qaanuunni irraa tareera ka Dubaayi. Dubaayitti seera bahee yeroo wayiitu jira ji'a wayiitii bahe gara mootummaa naga ji'a meeqaatii bahe irraa dhumate na fakkaata wanni sun dhaabatee itti fuufee jiraan hin beekaniin. Wanni sun yoo dhumatee jedha ni qaban ijoollee tana amma osoo amma deemtee gadi baate ijoolleen ni qabamti. Qabamnaa maal inni chaansiin isaan qaban biyya bu'uudhaa jechuudha. As deebi'uu hin danda'an. Dhumatee jira jechuudha irraa dhumee jira. Wanni mootummaan gadhiise. Ada faate olis deeman gadis deeman ijoolleen tun ni qabamti maallaqa isaaniitis dhabaniimi nama biraati karaa tolchuudhaaf akka jiranitti qabsiisu hunda isaanii. Hin danda'an ka paaworii akkasiin qabanii bari ijoolleen keenya. Ayidiin ni gootiin sin jaanatu dubbisaafi si ayidii baraan miilaanin bira dhaqee afaaniin dubbisee mana guddaa ajajaa isaanii dubbiseen jira bara. Nutti haafidanii. Gabbaasaniin kennanii bar hicciitii olii gabbaasaniin kennanii bar amma ijoolleen achi keessatti abbaa barbaadanii walii galtanii arabaan walii galtanii namni kun waan akkanaa hojjetaa jira argitanii waan akkanaa hojjetaara biyyarraa mallaqa haqana nyaatee sarratanyaa fidu jira ammas ijoollee as dhuftee tinyatti taman arabaa dalagaartu mana irra deemee taaksiidhaan akkanatti guuruu jira waan akkanaa dalagaa jira jedhanii osoo dabarsanii arabaaf kennanii arabni gottottee qileenni seene isa baasti qileenni seene. Ijoolleen kenna waan akkanaa godhuu irratti hin danda'an bakka wanni isaan danda'an maali diqaalaa dhaluu mallaqa nyaatamuudha. Maal goota hin danda'an dandeettee akkasiisan hin qaban. Madafaatee laal waan takkoon asinitti asii Abu Rashiida laal nam kudhanii namuma kudhaniitiitu kaniin ani beeku Baba Nuraddiin beeku jechuu nama 400 riyaala 5,000 ol kan nyaadhame. Beekanimma akka dhuunfaatti ka inni illee beeku ka ani illee beeku kunuun Nuraddiin dhufu nama 400 ol galmeelleen isa bira jira Nuraddiin bira jira inni nama akka baasu ta'eeti bar duraan dubbachaa ture nama 400 ol jechuu safaataadha 10,000 7,000 15,000 Munir maal jedhaarta haqni inni baasu tokko hin jiru hin hallini yoo xiqqaate garee tokko keessa nama 10 ol namni jechu namni ana wajjin jechu namni sadi kan inni waliin nu hidheeru dirhama 28,000 nama sadi qofarra mucayyoon takka dirhama 8 isa mataa isaa jechu isa mataa isaa 400 san jala dhufaa jechu inni maal ta'eeti galme akkasii bira jira jechaa jirta Muniiraati. Makiinaa isaatiif isa qabde san gadhiisuu dhabuudha bakka inshallah mal makiinaa isaa qabde inshallah meetticha isaa sadiin isaa rarraaftee qabattee guyyama san gadhiisuu dhabuudha baraati. Meenu fobsa. Lubbuu isaa tana addaan dhoosuu dandeessaa bar. Yaarra gabbaatanii haasoftan lafatti hin qabdan shamarran keenya guyyama isa qabatte sanii guyyama iyyee ganna dhiise dheen nama sitti waame san isa gadhiisuu hin qabdu bakka kokkee isaa addaan kutuu qabda bakka. Yoo duute maal abbaa isiiti maal duuti haga yoomii tabiifti tiya siree irrattuu si keessaa baati. Dhufte taanaan du'uun kan kee waan hin hafne jechuudha si keessaa baati duuti du'aa jechuudha. Waan takka daladdee du'uudha bakka maaliifuu. Inni makiinaa qabaami makiinaa isaa quxirii makiinaa isaa qofa dabarsa siyaadiitti kanna gurra qabanii fidan. Dhumte dubbii. Abu Rashiida. Isa fuudha. Barreessaa fuudha. Hin beekani bara. Qabaayyo ani mataan biyyaa qaba ID isaa. Akka inni namni beeku hin jiru. Waan ofii namni ID isaa dhabe hin jiru. Laal namni ID isaa dhabe hin jiru. Namni isaa beekamtaan madaami teessanii walii galaati dabarsaa kennaa ofirraa.
Mee amma waan tokko bar kun amma bar furmataan isinii himaa bar. Amma nama 400 kuni namni lama wareegama kafalee biyyatti haa galu. Namni 980 san maallaqa isin. Ijoolleen tun haa dhuftu jaan takkalleen ta dhuftu hin jirtu. Akkasi qaban isa. Amma mucayyoon tun eega makiinaa isaa beekte ID isaa qabatte. Deemisi ID dhaqi ni beektaame bakka tireena bira jira. Amma wanni dha karaa wantaa kana jira. Asiifin erga yoo feete dhaqiiti anarraa nyaatee kunoo anaa as jira je'i. Isa kanni isaa fi uummata akka isaa hunda kan wallahi laadim naan jee namichi silaa namni tokko dhufe cufa isaanii ni xareenaa jee. Cufa isaanii afaanii baafatee mee haa dhufanii naan jee takkalleen hin daytu. Kijibduudha hundiisi maallaqa si kanniteeti atii fi nama wal dura dhaabdee fi isaaniitti dhaabbatanii ilaaluu barbaadan. Hin jiru namni isinii irraa fudhata. Abarashiidhaati yemma muyyattiin tun waraqatan qabdu akkamiin gabbaatee bakka kanarratti. Ani waraqatan qabu jettee dhayti. Waraqatan qabu waraqanni xiyya narraa badee kunooti akkana narraa balleesse isaan narraa balleesse jettee dhayti. Uummata kan godhan nagaafadhu waan isii godhan hin jiru. Hin jiru. Ila Abu Rashida ammallee karaan tokko karaa lama jira. Nuuraddin akkamitti qabamuu danda'a? Mucaan kun asii ID qaba, haadha manaa asii qaba, mana dhaabbataa qaban bakka galu jechuudha. Tokkoffaa mucayyoon namni mallayni kun irraa nyaatame kun bakka manaa san dhaabbattee mootummaa yoo dawwalatte mootummaan dhufee qaqqabuu danda'a. Abbaa mana kanaatu qabeenya kiyya na saame yoo jette haadha manaa sanii fi qabeenya isaa akka jiru qabsiisuu danda'an. Karaa biraatiin ammoo karaa biyya keessaatiin karaa seeraatiin ala uummata biyya keessaa yaasee akkanatti gartee rakkisaa jira karatti illee jedhan kallattii saniin illee ammoo furmaata argachuu danda'a. Inni irra guddaan maali amma asiin seera beeksifnaani seerri asii kun dhibbaan dhibbatti qabuu danda'a. Hatta naga biyya keessaatittu qabsiisuu danda'an gurbaa kana. Mallaqni inni nyaate kan ol ba'e kana tokkodhaa miti. Osoo adda sirra baatee Nuuraddin eenyu sirraa nyaate meeqa sirraa nyaate ta'e lakkoofsan qabu. Namni keessaan dhufee natti himate yoo kan xiqqaate namni hin beeku nam 8-9 ol beekan. Nama diraama 500, 400, 600 maqaa hawaalaatiin maqaa gartee waraqaa kanaatti wanti inni irraa guure lakkoofsa hin qabu jechuudha. Kun ammoo eenyu magabbee dubbate yoo dubbatan ammoo as keessaa isin dhabamsiifna as keessaa isin akkas goonaani garee ijaarratee qaba. Nuuraddin biyya jira malee as keessa garee dalagaa jira. Amma informeeshinii kana fuudhanii itti kennan akkana godhi waan isin amma jijjiirtan kan dubbattan kana jijjiiranii bulchan. Nama waan kana ol bahee dubbatu karaa keessaatiin dhaqanii waamee qabudha. Yeroo mubaarak musammaa wajjin waan kana dalagaatiin turre maal gochaatiin turan. Nama dhufee asirratti himate halkan dhaqanii keessaan sodaachisuu yaamanii kallattii adda addaatiin saamu waan adda addaa irra geggeessaa turanii jechuudha. Kun ammoo beekamuudha qaba. Gareen ijaarame yoo xiqqaate nama meeqaan ijaaran nama 8-9 dalagaa waan kana jechuudha. Kanarratti hojjechuu qabda. Nuuraddin kana qofaadhaa miti namni nama saamaa jiru. Fakkaattonni akka isaa maqaa hawaalaatiin maqaa waraqaa isinii tolchinaatiin karaa meeshaa isinii galchinaan biyya keessaa nama finnaan kallattii kana nama saamaa jiranii jechuudha. Isa qofaadhaatiin miti. Namicha Sheekh Siriyaa dhiiranii kun Sheekh Siriyaa warri Dubaayin keessaa hin beektanii warri isin salaachisu jechuudha. Najiibni sun. Namicha san ta'anii isa kana ta'anii asiin dura jechuudha intala wayii jechuudha namnummaan isin asirraa beektan argitanii akka hiriyyaa ta'anii waliin turanii mucattiin ulfi garatti hafe Abu Rashida waan imimmaan si boochisu jechuudha ulfi garatti hafe mucattiin da'uudha yoo dhokattee naannoo ji'a 6-7 mana arabaa hojjettee katee gaaf kan achi dhufte gizee achi isiin dhufte ulfi garaan guddatee mucattiin ulfa garaa qabdi maal godha mucattii kana ulfa kana garaa ubbaasii jedhaniin. Garaa ubbaasiitiin kaasee haadhatuu si haa fuudhu garaa ubbaasiidhaan mucattiin garaa of hin baasu jette. Sheekh Siraajii kana ta'anii isa kana ta'anii namoonni birootis ni jiranii kan maqaa isaanii dha'uun irra dhaabataniitiin mucattii tun ulfa garaa of haa baaftuuf halkan guutuu boqosaa bulan. Boqosaa ulfa ji'a 7 as sabikaa laali. Garaa of haa baaftuuf hin didde garaa ubbaasu akka barbaadde godhi tumiitii qoricha nyaachisiidhanii biraa bayanii lixan jedhan. Imimmaan boottee mucattiin sun dhiiga boottee halkan guutuu na kukkutaa bulee jette na dhiitaa bulee jette narra deemaa bulee jette garaa kiyyarra mataa kiyyarra na deemaa bulee jette ulfi sun narraa hin baane akkasitti na hafee dhalee jette likki gaafa isiin dhaltuu hin qabsiiftiidhaaf gaafa isiin dhaluudhaaf mana yaalaa seentuu isa tikeettiitti muranii biyya buusan gara biyyaa gali jedhanii ji'a 6 moo ji'a 5 biyya taa'ee deebi'e. Dubaayitti amma deebee Dubaayin jiru. Ji'a 6 moo ji'a 5 biyya taa'ee amma deebee Dubaayin keessa qoma dhiibee dalagataa jira jechuudha. Argitanii imimmaan boottee na himatte intalti sun. Cubbuu akkanaatti jira Dubaayin keessa warra borcii baase kanarra jechuudha.
warra garaa dhiibee kanneen irra cubbuu akkanaati jira. Maal jettan wanni salphaan dalagamaan jiru bar. Shamarran kenna uf beekanii isaan irraa fagaataniitiin Hindi Baangaali dhiyaatanii hin jiraatan. Arabaa walii galanii hin jiraatan. Gara isaanii fiigan. Isaan ammoo gulguu kana. Arabaan bara osoo walii galtanii uummata kana dimitmaatii isaanii balleessanii bar dimitmaatii isaanii. Usuu poolisaa walii galtanii dimitmaatii isaanii balleessanii bar takkittiin hattuu nan argamtu. Itoophiyaadha jennaan ka qara bakka hundatti foon kenna ajaa'i rabbitu foon kenna ajeesse waan akkanaa dalaga jennaan keessattuu sarraatanyaa mana arabaa irraa yaasa biyyarraa akkanatti fidee asitti ijoollee akkana gudeechisiisa. Dhaltuu takkitti birrii shanitti akkana gurgurata mana bunnaa beeti mana shaarmuxaa banee jettanii osoo wanna gootaniiti namichi kun gadalii gala. Aayidima amma hojjetu kanaanuus gadalii gala jechuudha. Waraqatuma amma dalagu kanaanu. Seera kamtu isaa hayyamee waan kana dalagaa jira. Seera kamtu isaa hayyame. Waan mootummaan gadi baasa irratti waan kana godhaa jira. Gadalii gala namni kun gadalii hallayyaa bu'aa jechuun kana hin beektan seera irraa fagoodha isin hattuu ganda keessaa malee. Gaala amma gabaabumatti milishaa Dubaay barbadeessuudhaaf ifiifuu ijaaramuu qaban. Deemanii ganda biraatiif taaptaap hin godhina. Nama waa'ee keessan dubbatu waa'ee milishaa Dubaay haa ta'u milishaa biyya Arabaa keessatti isin dararu haa ta'u bar milishaan kun ka biyyaatii qofaa miti ndaa'um badaan kam biyya Arabaa kana keessa jiru kunis milishuma bar milishuma yoo isin if jaartan ani wanni itti na aarsan dhugaa keetti reefu Munir dhaggeeffadha Munir waan hin taane haasofnee uummata kan goonu joollentu Qarruu karaa kamiini nama qofa godhuu dandeessi dhagee afaadha faatee wanni lameen maali namni isa kaseessan CID bira yoon dhayne haasawaa ooltan malee waan takka fiddan. CID bira nama dhaqu qopheeffadhaadha kunoo anarraa hate jaasan booda liistii inni harkaa qabu isaanuu ni diddiisan irra kaarabaan qabanii bar wayisa faaxaa godhan seete isaa wajji kaarabaan qabanii garafanii bar. Isa qofaa miti namoota isin maqaa waa hattummaa qabu mara kannaa CIDdhaaf an kanneetiin bar dhaquu didanii. Injuru yoo isaan hin deeyne namni waan takka isin godhu injuru. Ammas irra deebi'een isin. qabamna jedhanii sodaatanii bar. Haa qabaman gaa. Maali qabamuu biraarraa maaltu hafeef? Waan seera jedha oolanii jennaan maaltu jira kudha taatee seera jedha darbamnaan kanas gara biyyaa galuudha ba. Bakka gaa mala waa lama jaalattee jiraachuu hin dandeessu. Mataa kee kannitee isaas kannitee baasuu yoo hin taane hoo dhiisuu. That's it. Ammalaan ol qabnee gaqqabnee harkisnee maagoonee waan takka fiduu hin dandeenyu. Wanni nuti finnu seeraaf addaatteef kannitee isa kannu yookiin ammoo dhaabu namni isa kannu san hunda isaanii kannuu qaba allaqa kanuma bakka kabiraan jirtu Amma silaa bar nama bar namni waan kana godhuu qabu nama waraqata qabu malee amma isii miti bar. mee adafaa ta'e na dhaggeeffadha. Namni waraqata qabu yoo dhaqe nama inni irraa harkisanii dhufuu qaba muniiraa fi namni muniir dhaabbaddu anaa dhaqe anaa CID bira dhaqe qoy muniir dhaabbaddu. CID wanni barbaaddu yoo ani haadha faaxee kasase anaatu kasase jee achi dhaqu yoo hin taane abbaan fedhe yoo waraqaa qabaate ani waraqaa kana daatiin qabaa waraqaa hin dhaqe abbaan fedhe yoo dhaqe waan takka godhuu hin danda'an Nuraddiin kanani beeka tolchee bareechee beeka maaliifi gaafaan achi dhaqe san qaceello na odeeffatu ture uno yoo na dhagee ni dhagaas jala taa'ee maqaa biraatiin na odeeffachuu ture mirga isaan qaban ka isaan itti qabsiisuu danda'an ni beeka akka qabsiisuun dandeenye waan beekanii fi irraa gurratan ammallee ganaa isin irraa gurratan yoo isin akkanumatti itti fuftan dhaaba itti yaada namoota maallaqa namaa kijibaan viizaa isinii tolchin maallaqa keessan isinii fuuna jee ID isin irraa fuudhe dhaqaasii ID itti kanna akkana malee furmaanni hin jiru kuni adii bakka an kana booda waan hin dubbadhuun qabu haadha faate ati yoo feete olis qabi gadiis qabi manguddoo itti fidi maal itti fidi namni niiraa deebisu hin jiru. Allaka dakkaka. Okay, Abu Rashida barra wani jechaa jirru namni achirraa nama kuma olimi nama kana nama takkicha isaaniif wareegama kafalu kana walii galanii maallaqaas kafalanii fi biyyatti illee waa godhanii fi uummanni maallaqa nyaadhame hundi bira dhaabbatee takkichaan san dhaqee uummata kana ballaquu qaba. Kanuma bar kanan jiru. Yaa Munir bar Dubaay in keessa
yoo kun mallaqa kadda akkanatti karaa ayidiitiin nyaatee jiraate kun baasaboora isinii baasaboora fiddaniitiin imbaasitiin kenninaati baasaboora isinii baasanii karaa baasabooraatiin nyaatee mallaqa harkaa qaba mallaqa namaa argite mallaqa ijoollee shamarranii baasaboora isinii baasa jedhee nyaatee harkaa qaba yoo kun karaa ayidiitiin nyaatee jiraate kun ammoo birrii biyya hawwalaa birrii biyya isinii galchaa jedhee birrii biyya isinii karaa biyya mallaqa birrii biyya galchuutiin nyaata. Kun mana arabaatiin nyaata wanni Dubaay haadha faatee dhaggeeffadhu. Fedhu maallaqa baasaboora naa nyaatu. Fedhu hawaalaa naa nyaatu. Fedhu bira kaayyatanii haa nyaatu. Qabsiisuun furmaata nagayaa fida. Yoon qabsiisne. Baramma eenyutu qabsiisaadha baramma bar. Ani dhaqeetiin na didanii sinjee baraana na didanii bar namni sanaa dhufu jaanii. Amma amma haboora shiidaati bar sun bar amma ka ammaa kanatti godhama muyyattiin tu yoo dhatte ni qabamti yoo qabamte waan kana eenyutu jala deemaaf. Qabanii isii hanga hajaa fixxuu gadi hin dhiisan. Hanga odeeffadde. Hanga nama beektu hunda kannituu gadi hin dhiisan. Buusan. Booda kaisaan wajji dubbatan kana naa qabadhu gaani barsi adii wajji taa'eetiin takkarra lama irra sadii haa seeba. Ati dhuftee naan jaan warri maallaqa irraa nyaate haa dhufu ogguu isaan dhufan nama kana qabnee ka inni beekuu fi ka isaan beekan hunda qabsiisnu malee nama kana hin miinuu naan jee namichi akka deebi'uu danda'anitti gaggeessinaa jee kana na amani anjoollee teenya wayin kannaa. Akka isaan lammata biyya kanatti hin deebine isaan godha warra kaan. Ijoolleen tun ammoo ni deebiti ni gaggeessan. Haqa isaanii irraa nyaatanii. Kanaan jee CIDdha. Hunooti ani wanni irraan jira miti bakka. Sirri jirta bar himata yoo hin jiraanne akkamitti poolisni waa sii qaba sanummaa dhuga. Amma maal godhuu dandeessarree asirratti akkana namni tokko bar seeratu isarraa fuudha rigee allaqa. Namni takka haa himatu jennee namni takka haa himatu uummanni gaan kumni san takkicha himate san haa gargaaru dhuma ta'e bar san boodaan bilisa bahan namni